Gama murtii har'a mootummaan dabarseetiin OMNs ta'an yakka shoora keessaa nuti hojjenne tokko hin jiru. Hojiin nuti hojjenne dhugaa Oromoo isaan dhoksuudhaaf yaalan saaxil baasuudha. Hacuuccaa dhiibbaa uummata keenya irraa isaan gahaa turan, ajjeechaa hidhaa uummata keenya irraa isaan gahan san jala buunee saaxil baasuudhaan dhugaan Oromoo sirriitti akka mul'atu, uummanni Oromoos akka wal dhagahu, dhugaa Oromoo, mootummaa Oromoo sabni addunyaas akka dhagahu goone jechuudha. Mootummoonni biyya sanii bara baraan uummata Oromoo dhiiga xuuxaa, uummata keenya fixaa, saamaa waan turaniif saamicha kana waan isaan agarsuudhaaf sochooneef jecha labsii tarkaanfii fudhanii kana kan godhaniifis nama tokkoon warra biyya alaa jirru doorsisuudhaaf mootummoota adda addaatiif dhiibbaan duratti doorsisuudhaaf biyya keessatti warra odeeffannoo nu dabarsu warra nu gabaasu akkasumas daawwattoota keenya shororkeessuudhaan sodaachisuudhaan akka OMN ilaalle akka OMN odeeffannoo hin dabarsine gochuudhaaf tarkaanfii fudhataa turan jechuudha. Tarkaanfii qabsaa'ota biraa irratti fudhatanii galaalle kun qacaca xiqqaadha. Ilmaan Oromoo kumaatamaan fidhan. Kanaaf akka kan irratti godhame hangas mara guddaa miti. Waddaa shororkeessummaan nu waggaa himatamnu waan hedduu dhiibbaa hedduu goone garuu namoonni keenya nagaa Oromoo waan ta'an qofaaf taaggalaan shororkeessummaa maxxanfamee ajjeefamaa turan. Kanaaf har'a ka'uun isaa humni qeerroo biyya sanitti dhiibbaa hammamii akka fidu. Nu qofa osoo hin taane nurraayis himata kaasisuu qofa osoo hin taane miidiyaa ofiitis ugguraa fi cunqursaa jalaa baasuu qofa osoo hin taane alagaa biraatis manneen hidhaa bansiisee alagootas bilisa baasee jira jechuudha. Ilmaan Oromoo boonsee jira jechuudha. Kanaaf galanni guddaan kan qeerroo Oromoodhaaf ta'a. Akkasumas immoo humna qeerrootti fayyadamuudhaan biyyi san keessatti Oromoo amma booda cunqursuudhaan, hacuucuudhaan, dhiituudhaan mootummaan sun turuu akka hin dandeenye hubachuudhaan amma booda furmaanni siyaasaa biyya sanii uummata Oromoo cunqursuudhaan osoo hin ta'in uummata Oromoo wajjin gattaa'anii hoggana uummata Oromoo wajjin taa'anii mari'achuudhaan akka ta'e hubachuudhaan amala mootummaa sanii, tooftaa mootummaa sanii, tooftaa uleetiif qawweetirraa gara tooftaa mariitiif seeraatitti warri deebise sirna san keessaan kan bahe warri rifoormisti jennuun Dr. Abiyyis lammaanis hojii jabaadha hojjetanii kanaaf galata qaban isaanis humna qeerrootiin socho'anii siyaasaan bakka geesse hubatanii tarkaanfii akkanaa kana fudhachuutti deemuun isaaniitiif waan gaariidha. Nuufis uummata Oromootiifis uummata biyyattii saniitiifis dachiifis waaqaafis kan ta'u uleedhaan akka hin taane uleen immoo Oromoo hamma yoo dirra isaa kan dirmammeessitu taate malee onnee isaa daran kan finiinsisu ta'u hubachuu isaaniitiif abshaalummaadha qaroominaan jedha. Qeerroo Oromootiin uummata Oromootiinis tuunis injifannoodha. Tajaajilaatis hedduu dhufaa kanaan gammannee gara dhiidessinee bokoksinee caffaraa hin bullu injifannoo arganne harka kaayannee gaata keenya guuttannee qabsoo ijaarratti deemna jechuudha. Jawaari yeroo darbee muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad haasaa isaanii keessatti kan dubbatan miidiyaalee biyya alaa jiranii fi kan keessattuu uummata biyya alaa ta'anii uummata isaaniitiif halkanii guyyaa hirriba dhaban qabsoo kana milkeessuudhaaf qooda garaagaraa bahan Finfinneetti waajjiranii bannaa fi kana waadaa isiniif gala jedhan uummata irratti hawaasatti jechuudha magaalaa hawaasaa wayita deemanitti. Kanaaf OMN waajjira isaa Finfinneetti banachuudhaaf erga dubbiin Dr. Abiy irraa dhufte maalitti jira? Jawaaroo maal jedha kan jedhu gaafiilee ni qabu. Maal jetta kanaati? Maali kan xaxaxattanii si fiiticha? Muummichi ministeeraa waadaan inni seenu sun waadaa gaarii ture. Waan dattanitti boordiin OMN ibsa kennee ture jechuudha. Waadaan galame gaarii fi miidiyaa balaa miidiyaa biyya balleessu jechuurraa gara kottaa waajjira banadhaa jechuutti jijjiiramuun sunuu waan gaariidha. Garuu hojii qabatamaatiin deemuu danda'uudha qaba. Himannaan OMN irratti ka'ame sun ka'uun tarkaanfii qabatamaa eeggamu keessaa isa tokko. Kan lammataa immoo OMN Minnesotaatti kan ijaarreef waan Usmaan achi jiraatuuf yookiin immoo itichaa biyyaa fiduuf miti. OMN Minnesotaatti kan ijaarreef Finfinnee keessatti ijaaruu waan hin danda'iniif, Adaamaa keessatti waajjira qabachuu waan hin danda'iniif, Naqamteetti qabaachuu waan hin danda'iniif, Dirree Dhawaatti qabaachuu waan hin danda'iniif. Miidiyaan biyya alaatti kan ijaarre biyya alaa jiraannee biyya alaarraa hojjechuu fedhii waan qabnuuf miti. Biyya faranjii jiraachuu waan fedhii qabnuuf miti. Biyya keenya keessatti miidiyaa isaa ta'ee wantoota biraa ijaarree hojjechuudha barbaadna. Kanaaf sagaleen uummata keenyaa waan biyya keessatti ukkaamsameef alarraa qilleensa san dhoosuu qilleensa san bilisoomsuun barbaachisaa ta'ee waan mul'ateef alatti kan dhaabu.
ammas yoo kan ta'u taate biyya keenya keessatti jalqabbiin amma eegalame abdii namaa kenna. Haa taatu immoo OMNs ta'e miidiyaan biraa akka walaba tahee socho'u. Gaazexeessonni OMN nagaa fi walabummaadhaan hojii gaazexeessummaa akka hojjetaniif tarkaanfilee qabatamaa biroo kanaaf hantu. Fakkeenyaaf labsiin miidiyaa ugguru kun kan sirna abbaa irree humneessuu fi miidiyaan walabaa akka hin jiraanne uggurutu jira. Yeroo labsiin sun jirutti OMN hojii isaa hojjechuu hin danda'u. Akkasumas labsii farra shororkeessaatitu jira. Labsii farra shororkeessaa dhaabbilee shororkeessaa jedhan kamiyyuu miidiyaan uwwisa kennee tokko shororkeessummaadhaan himatama. Haala kana keessatti OMN hojjechuu hin danda'u. Kanaaf labsiin farra shororkeessummaa ka'uu qaba. Dhaabbileen siyaasaa shororkeessummaadhaan farrajaman adeemsisan keessaa bahuu danda'uu qaba. Akkasumas labsii civil society jira. Keessattuu dhaabbilee miti mootummaa ta'an irratti dhiibbaa guddaa kan godhu. Kunillee ka'uu qaba. Koorsa immoo labsii muddamaa heeraan ala kan hannaan dabre kuni kan uummata keenya irratti lola labsee agaaziin biyya bulchaa jira. Yeroo ammaatitti waadaan Dr. Abiyyis ta'ee kan biraa hojiirra ooluu amanuu hin dandeenye jecha namoota tarkaanfii qabatamaa mootummaati kan amanuu dandeenye. Yeroo agaaziin ganda keessa deemee uummata keenya fixaa jiru kana keessatti gaazexeessitoota keenya akkamitti argina. Fakkeenyaaf cinaaksan uummanni keenya ajjeefamaa ture. OMN Oromiyaa keessa yoo jiraate cinaaksan dhaqee ifatti gabaasuu danda'uu qaba. Cinaaksan garuu kan bulchaa jiru agaaziin komaand poostiidha. Haala kana keessa deemuu hin dandeenye. Kanaaf saffisaan mootummaan labsii muddamaa kana kaasuudha qaba. Labsii miidiyaa kaasuudha qaba. Labsii farra shororkeessaa jedhanii fi seerotaa fi gochoota miidiyaan walabaa miidiyaan bilisaa biyya san keessatti hojii isaa akka hin hojjenne ugguranii fi abbootiin irree miidiyaalee akka unkaamsaniif haala mijeessan kaasuudhaanii fi heerotaa fi seerota miidiyaalee walabaa akka jiraatan akka jabaatan gaazexeessonni bilisummaadhaan akka hojjetan haala mijeessan bakka buusuu barbaachisaa. Kana yoo kan buusan taate OMN already biyya keessa jira qaamaanii hojii riippoorteroonni keessan warra odeeffannoo isin kennu biyya jira. Hojii guddaan ta'u nutti haa taatu garuu hanga sun godhamutti miidiyaan bilisaa biyya kan keessatti hojjechuu hin danda'u. Kana saffisaan akka godhan waan jedheesnaaf. Haa ta'u Jawaar achumattan si deebisa ammas waa'ee himata sanaa keessumaa himanni kun mootummaa biyya sanaa mootummaa wayyaaneedhaan himatame. Innumti immoo deebisee himata kana wayitanni kaase taajjabna jechuun ati akka daarikteera Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN'ttis ta'e akka dhuunfaa keetti wayita himatamte abukaatoo addaa dhaabdee wanna kana qolachuuf yookiis faccisuuf waan yaalte qabdaa isa kanarratti maal jetta? Abukaatoo dhaabeen ture abukaatoon kiyya qeerroo Oromoo jedhama. Abukaatoon kiyyas ta'e kan OMN kan uummata Oromoo bal'aa qeerroo Oromoodhaati jechuudha. Abukaatoon keenya qeerroo Oromooti. Abukaatoon keenya falmaa mana murtii kijibaa wayyaanee keessatti osoo hin tahin dirree falmaa Oromiyaa keessatti godheen himata sobaa sanii fi warra nu himate qaanessee harka isaanii micciiree himata sobaa kana nurraa kaasee jechuudha. Eeyyeen abukaatoo dhaabnee turre abukaatoon keenya qeerroo Oromooti. Qeerroon Oromoo injifannoodhaan wayyaanee harka kennisiisee mootummaa san firfirsee Oromoota ol baasee labsii kana haqsiisee jira jechuudha. Egaa mee amma himanni kun yoo ka'e farriin labsiin farra shororkeessummaa yoo ka'e atis ta'e OMN tarkaanfiin itti aanu fudhachuuf deemu maali? Egaa tarsiimoodha qabna tarsiimoo guutuutti televiizyinii irratti naasawamu wanti kun akka dhufaa jiru dursinee waan tilmaamaa turre waan irratti qophaa'aa turre uummata keenyaaf wanni waadaa gallu hojiin kun yoo kan hojjetamu taate dhugaa Oromoo baasuu itti fufu. Uummata keenya wanni himuu barbaadu maal seetan? Oromiyaa keessatti jiraanne Oromiyaa alas jiraanne dhugaa keessan karaa dhugaatiin baasuu itti fufna. Qabsoota gara uwwisa miidiyaatiin cimsuu itti fufna. Yakkamtoonnii fi hattoonni yakka isin irratti hojjechaa olaantummaa isaanii akka hin tursiifne hojjechuu itti fufna. Jijjiiramni amma dhufaa jiru kun yoo itti cume taate Finfinnee keessatti haa ta'u Oromiyaa keessatti OMN hojii isaa agammaa hojjechaa ture. Rakkoo amma meeqaan akka hojjechaa turre waan durarraa keessa turte itichaas ni beekta. Laafaan turre biyya alaatirraa Oromiyaa hojjechuu. Sanuu immoo akkasittuu rakkoo ulfina san keessatti miidiyaa kamiyyuu ol ganda araddaa golaa fi malkaaf gaara Oromiyaa keessa seenne dhugaan Oromoo akka hin awwaalamne injifannoon Oromoo akka hin xiqqaanne seenaan dhugaan gootota Oromoo qabsaa'ota Oromoo akka hin banne akka hin dhokanne yakkii fi baalagummaan abbaa isaa hayyeefaa akka saaxil bahu irratti hojjennee jirra.
Ammas yoo mootummaan jijjiirama kana itti fufe Oromiyaa keessatti bakkoota hunda hedduutti waajjira banachuudhaan hojii keenya kan itti fufnu ta'a. Yoo immoo kan diidan taate immoo ammas ala kanaa itti fufu. Kanaaf miila keenya tokko miila keenya ala kaayannee bakka hunda waajjiroota qabnaaf dabeessanitti kan cufnu ta'u Kaayiroos ni jabeessinaa. Awurooppaa keessas kan jiru ni jabeessinaa. Afrikaa biraattis illee ni jabeessinaa. Afaanotas dabalaa deemna. Pilaana guddaa qabna. Karoora guddaadha qabna. Miidiyaa uummata keenyaa haqa uummata keenyaa itti fufsiisuu goona jechuudha. Akkuma beekamu akkuma yeroo adda addaatti jedhe qabsoon Oromoo boqonnaa kanaa gara dhumaatti dhiyaachaa jirti. This phase of struggle. Dhumaatiin qabsoo kanaa akka uummata Oromoo fayyadutti, akka uummata Oromoo gargaarutti, akka haqa Oromoo haqa qabsaa'ota Oromoo waggoota 50 uummata kanaaf jecha lubbuu isaanii wareeganii bakka kabajaa itti horuutitti xumuruudha qabna qabsoo kana. Kana keessatti shoorri OMN guddaadha ta'a. Tarsiimoodhaan masakamuudhaan qabsaa'otaa fi qabsoo biyya keessaatiin walitti xaxachuudhaan tarsiimoo keenya wal simsiisuudhaan hojiin hanga ammaa hojjenne bu'aa buusee jira. Gara fuuldurallee qabsoo kana xumuruu irratti waggoota lamaan as keenya isaan kana keessattuu naamusa keenya daran cimsuudhaan akkaataa itti dhiyeessinu yeroo yeroon jijjiiraa hojii keenya itti fufna sanbooda seekotaa taate uummanni Oromoo wayyaanee kuffisuu qofaaf miti qabsaa. Uummanni Oromoo qe'ee ofii irratti nagaa ta'uudha. Qe'ee ofii irratti biyya ofii irratti bilisummaadhaan jiraachuudha. Qabeenya Rabbi kenneef ogummaaf beekumsa barnootaan guddifatetti fayyadamee hiyyummaa alagaan waggoota 150 jalatti darbe kana keessaa of baasuu qaba. Biyyi keenya saamamtee jirti. Uummata keenya human capital keenya guddisuu danda'uu qabna. Uummata keenya qabuu danda'uu qabna. Biyya san keessattis taatee naannoo saniif addunyaa irratti kompetiitiif dorgomaa ta'uu danda'uu qabna. Kana gochuu irratti shoorri miidiyaa uummata keenya qabu irratti guddaadha ta'a. Dimookiraasii gadi dhaabuu irratti jechuunis bilisummaan dimookiraasii malee dimookiraasii gadi dhaabuu irratti misoomni mootummoonni dhufanii filamanii fi bu'anii fi filaman hundinuu imaammataaf tarsiimoo misoomaa uummata keenya jiddugaleessa godhate akka baafatanii fi hojiitti akka hiikan gargaaru dhiibbaa gochuu irratti shoorri miidiyaaleedhaa guddaadha ta'a jechuudha. Kana keessatti akkuma qabsoo kanaaf tumsa guddaa godhatti qabsoo kana goolabuu irratti qabsoo kana boodas Oromiyaaf Oromummaa deebisanii jaaruu irratti Oromiyaa misoomsuu irratti Oromummaa daran cimsuu irratti shoorri OMN guddaa jennee xalabdanii kanaaf karoora yeroo gabaabaatii fi yeroo dheeraa lafa kaayannee qabna. Karoora san gaafii lama isin gaafatan kana hedduusaa waggaa dabre ku gaafata waan turreef lafa jala wanni hojjetamee dhume hedduu jira. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti akkaatuma mootummaan tarkaanfii fudhatu ilaalaa kan deemu ta'a. Mootummaan qajeellotti tarkaanfii amma itti fufu. Kana yoo itti fufu taate itti deemna. Yoo kan hin taane taates haalli ittiin dirqamanii kana godhan lafa kaayanii waan jiruuf hojii keenya biffisanii itti fufna jechuudha. Haa ta'u Jawaar qabxiilee hedduu kaasteetta keessumaa akka milkaa'inaatti kanatti kaaste qeerroof qarreen guutummaa Oromiyaa bal'oo keessatti sochii godhaniin nuni abukaatoon keenya labsiin kun yookiis immoo himanni kun akka ka'uudhaaf inni guddaan qeerroo yookiis qarreedha kan jedhudha kanatti kaaste. Meega tibba kana immoo yoo fudhanne pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa haasaa taasisanitti jira. Haasaan kun immoo marsaalee hawaasummaa irratti haguuggii guddaa argatee kallattii garagaraatti hiikamaatti jira. Haasaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa akkamitti ilaalte? Isaan milkaa'inni iyyuu kan dhufe akka waan oppiidiyoon jijjiirama raadikaal cheenji yookiis hundeerraa yookiis bu'uurarraa fidaniittidha kan isaan kaasan. Inni kun immoo namoota hedduu warra waan Oromoon itti baroota hedduuf aarsaa itti kaffale yaadan irratti dubbii garagaraa uumeera. Isa kanarratti Jawaar Mohammed maal jettame? Lammaadhaaf kabajaan qaba. Dhugatti hogganoota OPDO keessaa bifa addaatiin jijjiirama guddaa nama fidee kun dhugaa namaa dhoksuu hin barbaachisu. Lammaan waan hedduu hojjete. Lammaan qofa osoo hin ta'in abiyyi sammuu waan gaarii hojjetaa jira. Kan kun waan haalamuu miti. Haasaa san keessatti aarii qaba natti fakkaata. Doongora ture waan hin barbaachifne dubbataa ture. Sirrii hin turre. Keessattuu gameeyyii biyya galan irratti wanni inni jedhe totally unacceptable sirrii hin turre. Anis Lammaanis Abiyyis warri har'amu mul'annu kun Baqqalaanis jiraachuu duratti gameeyyii qabsoo kanatu ture. Gameeyyiin qabsoo kun dukkanatti jaba baasanitti baroota 1960 keessatti yeroo Oromummaan diigamtee namni Oromummaa isaa wallaalee ittiin qaaffataa turetti yeroo wanni Oromiyaa jedhan ture hin jirretti yeroo afaan Oromoo hin turretti
namoonni hagoon qubaan lakkaayaman uummata kana salphina keessa baasuu qabna. Haqa uummata kanaa eegsisuu qabna. Jedhanii yeroo dubbatan gaara dhiiban dukkanatti ija baasaa turan jechuudha. Tarsiimoodha walii ta'uu dhabuu dandeenya jechuudha wajjinis taate nama biraa wajjin. Aarsaa isaan kafalan garuu gumaata isaan uummata kanaaf godhan garuu waakkachuun qabsoo seenaa qabsoo Oromoo beekuu dhabuudha. Galata warra jiru kana yoo salphifne warra wareegames xiqqeessaa jiru. Haasaan akkasii lammaarraan eeggamu. Jarri kuni okay opiniyoon irra hiree argatteen tarii jarri kun akka galuu irratti shoora taphattee taate. Opiniyoon akka uumamtuuf abaa'ootu hojjete ba. Anii fi ati nama akka taanu akka Oromootti mataa ol qabannee akka dubbannu qabsaa'ota nu dura hojjetetu nu dura turetu godhe. Oromiyaa uumanii qubee uumanii afaan Oromiyaa tana kaayanii afaan hojii godhanii siyaasa jal keessatti ibsa guutamaan fa'a. Oromiyaa isaan uumuu santu qubee hojiirra oolchuu santu dhaloota qubeettu qeerroo Oromoo ta'e. Qeerroo Oromootitu Oppidiyoo Boobaa Abbaa Tsahaayyee jalaa baasee lammaa isaan hurruuqanii ukkaamsaa turan. Ukkaamsaa jalaa baasee gara fuulduratti baasee Oppidiyoo inni xirooftuu jedheen san xiqqoo foolensii akka uummata Oromoo duratti wayyeettu godhe. Kanaaf galanni gameeyyii qabsoo Oromoo bifa saniin ta'uu hin qabu. Keessattuu Lammaa Magarsaa irraa wanni akkasii hin eeggamu. Lammaan sanirra dongoroo hojjete dhiifama gaafachuu qaba manguddoo ta'e. Kuni siiriyasiidha. Kan gama dhimma sooshaal miidiyaatii fi maal irratti dubbate it's fine. We're rivals miti akka isaan tokko hordofuu barbaadanii isaan tarsiimoo tokko hordofuu barbaadanii sunumaa miti. Nullee afaan hin darbannaa isaanis afaan hin darbatanii kuni rakkoo guddaa miti. Garuu kan gama gameeyyii irratti godhe sun sirrii miti. Kan gara qabsoo wal saamuu maal jedhamu. Galata qabsoo tanaa bar hamma isaan hin hojjetinii ol itti tuulaa turre. Hamma isaan hin hojjetinii ol galata kennaafi turre. Oppidiyoo waggaa 25 duraa waan isiin hojjette sadarkaa irraanfatuutitti uummanni keenya galata kennaafi ture. Maaliif? The Oromo people are very unique. Uummata addaati uummanni Oromoo kun. Kaleessa eessa turte? Kaleessa maal naa goote jee gadoo sitti hin qabatu. Hin irraanfatu garuu. Hin irraanfatu. Gadoo sitti qabate waan gaarii ati har'a hojjettee si wakka. Waan Oppidiyoo waggaa 25 saba keenya goote. Dhiiseefitti hojii gaggaarii xixiqqaa lammaan fa'aa hojjetan baatirii itti ibsee maagnifaay godhee guddisee mul'isee galata dhugatti humna isaaniitii fi gumaata isaaniitii ol ta'e kennaafii ture. Uummanni biyya alaa isaan quba itti raasan kunis yoo kan taate sagaleenis qabsoo sana bira dhaabbachuu qofa osoo hin taa'in humna lammaa fa'aa irratti deeggarsa guddaadha godhaafii ture. Namni gahee isaan saamaa jiru hin jiru, wanni isaan rirrifachiisus hin jiru. Duula na filannaadhaas fakkaata. Duula na filannaadhaas yoo kan taa'u taate uummanni Oromoo kan isaa ta'u ni filata. Seera filannoo fi adeemsa filannoo sirreessuu irratti mormitoota wajjin gatta'anii kafaa wajjin ta'anii mari'achuudha barbaachisa malee gadi bahanii waan nama xiqqeessuu fi waan isaan hundi godhan qabu. Wanta kanas dabal waa'ee gameeyyii irratti warri mooyyaaleen bahee jedhee dubbate. That was hurtful sirriin turre. Warri abaa'oo turan bar dongora haa hojjetanii waan federraa haase. Wayyaaneen abaa'oo Oppidiyoo godhuu waan dadhabdeef Oppidiyoo uumte. Abaa'oo Oppidiyoo godhuu waan dadhabdeef hogganoonni abaa'oo isaan irra itti qoosan kuni meeshaa diinaa taanee uummata keenyan saamu. Uummata keenya ajjeechisiifnu. Saba guddaa kana qabannee kittillayyoo maxxantuu hin taanu. Maxxantuu ta'urra du'a filanna jedhanii akkatti dhumanii baqa filanna jedhanii biyyaa bahan. Biyyee fi biyyoo fi yaadan san. Baqa jaalataniiti miti. Waggaa 17 bosona turaniiti hogganoonni abaa'oo waggaa 17 bosona turanii. Ji'a 9 qofa biyya keessa taa'anii meeshaa diinaa ta'urra dhumuun wayyee kan bosona galus bosona galee kan baqatee biyya alaatii qabsoo bifa itti mul'ateen godhaa turan. Oppidiyoon gaafas waan isiin filattanii beekamu. Har'a yeroon keessattuu afaan ofii haasa'aniin Oppidiyoon faan Dr. Abiyyis Lammaanis afaan ofii haasa'aniin reconciliation araaraaf nagaa buufna. Ta dabarte taafte guddoo ja'anii yeroo waamicha godhanii
namoonni osoo mashakkanu osoo uummanni itti iyyuu risk fudhatanii yeroo isaan galan kanatti kabajaa itti horuu qaban. Warri ODF yeroo galan indoosi gochuu fayyaa miti waan isaan jedhan. Yeroo galan riifoormii jijjiirama dhufu kana deeggarra jedhan malee ofiidoodhaan wal dorgomnaa hin jennu. Kabajaa itti horan ijoollee kanatti. Kabajaa san dachaa godhanii deebisuu qaban turan lammaffaan. Dachaa itti of dhaaduu osoo hin ta'in osoo reeffi galuurra jedhanii waan akkasii waan hin taane miimoorii badaa namatti fida. Miimoorii badaa namatti fida. Kanaaf obbo Lammaan kanarraa akkasirraa abdiin qaba. Wanni isa aarselleen akka dabru abdiin qaba. Kan keenya gara fuuldurallee dhukkee walirraa kaasuuf teenya. Kanarratti Jawaari bakka ammaa waa'ee haasaa obbo Lammaa kanarratti fakkeenyaaf gaafa obbo Abbaay Tsaayyee walgahii irratti geggeeffameen OPDOdhaan maaster pilaanii Finfinnee kana hojiirra akkan oolle kan danqaa ta'e isin ammoo sirriitti isin galchine jedhanii gaafa hawaasaa irratti magaalaa hawaasaatti itti dhaadatan sagaleen waraabbiidhaa kan kallattiidhaan bira ga'e OMN ture OMN tu gabaase booda ammoo gaafa Burraayyuu irrattis bara 2015 keessa obbo Lammaan har'a haasaa taasisan kun caffee Oromiyaatti afayyaa turan gaafas haasofni isaaniitis akka miliqee OMN bira ga'e beekamaadha. Hedduun isaanii wantoonni dhokataan turan OMN bira ga'anii OMN biraan ammoo uummata Oromoo bira dhaqqabee sadarkaa itti uummanni Oromoo sadarkaa kana ga'u kan taasise tokko kana. Yeroo obbo Abbaay Tsaayyeetu OPDO walitti qabanii sirri isin galchina jedhanitti miidiyaan biyyattis kallattiidhaan achi ture garuu hin gabaafne OPDOon isin mormanne hin dubbanne har'a ammoo bahanii injifannoolee uummanni Oromoo itti wareegame qeerroon Oromoo itti dhiiganii itti wareegamaniin as gaaniin irra dhaabbatanii injifannoo isaanii fakkeessuun akkamitti ilaalama gama biraatiin ammoo lammummaa isinii kenninee jirraa kan jedhamu fa'a dubbatan obbo Lammaan mooyyalee irraan nama baheef lammummaa kenninee lammummaa kanaan isinii mirkaneessinee deebifneera eenyurraa lammummaa fudhatamee lammummaa kana maa kennuuf namarraa fudhatoo qaama kam kanaaf akkamitti ilaalta? Hedduu irratti dubbachuu hin barbaachisu beektaa wanneen ani ammallee abdiin irraa qaba. Think Lammaan seenaa Oromoo keessatti nama yaadatan jijjiirama kana hunda isatti fide jechuu osoo hin ta'in jijjiirama dhufaa jiru kana arguudhaan hiree kanatti fayyadamuudhaan qabsoo keessoo jabaadha gaggeesse. Isa qofa osoo hin ta'in warri wajjin jiran. Kanaaf hiree kennuufii barbaachisa. Akkuma reefu jetti wanni inni dubbate hedduunsaa haasaan kun haasaa Lammaan adda fakkaanne iyyuu. Actually irra deddeebi'ee ilaaluun dirqama ture. Kanaaf haasaa sanarratti amma gadi baanee hedduu isaa keessaa gingilchaa keessaa hordofaa yoo oolle daranuma wal madeessuu fi daranuma isas miidhuu barbaachisa. Namni kun gara fuulduraallee uummata kanaaf nama faayidaa qabu natti fakkaata. Gara fuulduraa warri OPDO ilaaluu qabu walii galatti I know they are nervous nasida qabanii jijjiirama kana keessatti galaanni amma isaan yaabbatan kun nurra garagalaa kan jiru sodaa qabanii isa understandable ni hubatama. Haa taatu garuu Oromoo fi Oromiyaan ijaaruudhaaf deemnu kan haaloo walirra bahan kan seenaa wal saaman kan wal balleessanii miti. Ani amma duras jeen jira warri OPDO hedduu sodaatuun qaban. KFO'nis ta'ee paartiileen biyya alaa bakka adda addaatti dhufan humni namaa isaan qaban xiqqaa. Wanni barbaadamu Oromiyaan kittilayyoota akka maxxantu humna biraa osoo hin ta'in mootummaa fi namoota of danda'anii akka biyya bulchan gochuu irratti. Amma dura OPDO bilisoomsina hogga jennu OPDOon jabaattee waan uummata ta'u amanamummaan si uummata keenya qofaaf ta'e akka hojjettuudha kan barbaadan. Kanaaf wanti isaan sodaachisee gara kireeditii wal saamuutti isaan geessu. Kireeditii qabsoo kanaa yoo barbaadan dhibbatti haa fudhatan Oromoon ni kennaa fi bara. Kennee fi bara Oromoon I don't know why they are so nervous waan akkana irratti yoo agartee gaddeebi'anii waggaa 25 gama yaalee maal jedhan gaddeebi'ee gaafas ati maal hojjette waan jedhutu baba'uu eegala. Kun sirrii miti ammas uummata keenya illee kan hin jiru I think Lammaan ni dogongore nama hojjetu namni hojjetu ni dogongora nama dubbatu nama sirrii dubbatu waa akkuma waan onnee keenya geesse waan onnee keenya seentee fi waan akka isatti abdannuuf gaafa dubbatu gammannetti ammas gaddi ni jira haa taatu hireen kennamuudha barbaachisa. OPDOon garuu careful ta'uu danda'udha. OPDOon wayyaanee haaraa taana dominant paartii haaraa taana sagalee uummata Oromoo humnoota biraa ukkaamsinee olaantummaa dhaaba tokkoo qofa jaarra jedhanii yoo deeman taate suniin abadan hin taatu. Don't even think about it.
ummanni Oromoo ummata gadaati. Ummanni Oromoo ummata dimokiraasiiti. Ummanni Oromoo ummata sirna daniinsa paartiitiin amanu. Sirna daniinsa filannootiin amanu. Sirna gadaa keessa paartii kan jiru. Ammallee sun waan jiraatu. Ummanni Oromoo takko qofa jala wanni beekuuf hin jiru. Kan heddummina jiran keessaa filatee kan deemuudhaaf taa'u. Kanaaf of qopheessuudha qaban. Filannoodhaaf of qopheessuudha qaban. Sirna filannoo qopheessuudha qaban. Mormitoota wajjin mari'achuu danda'uudha qaban. Akka paartii biyya bulchuutitti achi uummatatti gadi haasa'uu fi hamilee uummataatii fi dhaabbilee namoota adda addaa cabsuudhaaf yaaluu osoo hin taane guddatanii mul'achuudha qaban. Maaliin dhumarratti jechuun lammaadhaan karaa lammaarratti cichin jechuudha qaban. Oppidoo xirooftuu hin jechuusan akka xiqqoo fooleen sun irraa ka'u kan godhe karaa oppidoo dhiisee karaa lammaa waan qabateef. Karaan lammaa immoo karaa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti waan dhufeef. Qabsoo Oromootiif dhugaa galchuu waan eegaleef. Qabsoo Oromootiif haqa galchuu waan eegaleef. Qabsoo Oromootiif haqa galchuu waan eegaleef onnee uummata keessaa seenee oppidoo saniyyuu beekee akka ammaa uummanni Oromoo oppidoon amanus hin deeggarus uummanni Oromoo waanuma lammaa argeef hojii isaatiin waan madaaleef. Kanaaf lammaan karaa oppidootti hin deebi'in jedha. Oppidoolleen karaa keessan duritti hin deebina karaa lamma ta qabsoo Oromootitti isin makte kanarratti cicha. Amanamummaan keessan Oromoo qofaaf haa ta'u, sirna dimokiraasiitiif haa ta'u, wal kabajuudhaaf haa ta'u. Kana yoo kan godhu taate oppidoon hiree qabdi gara fuuldurallee of fooyyessite biyya san keessatti paartii biyya bulchu taatee itti fufuu dandeessi, filamuu dandeessi. Garuu filannoo sodaachuudhaan gara dhaadachuutii fi doorsisuu fi kanatti yoo kan deeman taate humna ittiin waa doorsiftan hin qabdanii. Humni oppidoon wayyaanee ittiin doorsiftee aangoo irraa ittiin fudhatte taayitaa ittiin fudhatte humna ummataatii fi humna qeerrooti. Gaafa qeerrooti gadi garagalanii ijama baasan immoo humni sun deebisee isaanitti ijama baasa. Kuni wayyaanee fillee isaan saaxila. Kuni ta'uu hin qabu sirraa'uu qaba uummanni keenyas hiree kennuufii qaba. Dongora kana inni illee amanuudha qaba uummanni illee hiree kennuufii qaba. Jawaar kan biraa immoo yeroo baay'ee sirraa gubuun barbaanne karaa irra akka jirtuu fi hojii fakka deemteedha odeeffannoo hin qabnu. Waa'een amma itti irra caalaa yaaddessaa ta'e Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru waa'ee daangaa Oromiyaati. Keessattuu weerara daangaa Oromiyaatiif ajjeecha manneen jiraatota barbadaa'uun godina Harargee Bahaa Cinaaqsan irratti raawwatamu akkasumas immoo Wallo Aanaa Baatee irrattis haalli jiru baay'ee ulfaataa fi lubbuun namoota hedduu akka wareegaman ta'uu beekamaadha. Kun Oromiyaatti iyyachaa jiru garuu bulchiinsi Oromiyaa haga ammaatti waan tarkaanfii fudhateen qabuu jedhu jiraattonni kunniin maaf cadhifame laata? Abdiileenii fi wayyaanonni hiree dhumaa keessa jiran namni bishaan fudhate hoomacha qaqqabatee yaadu. Hoomacha qaqqabataa jiran gamaa gamaan abidda qabsiisuudhaan uummata keenya distiraaktii gochuu barbaadanii kan uummanni keenya irraa nu qaba. Weerara gama liyyuu poolisiitii fi naannoo Somaaliitti irraa dhufuuf furmaanni baay'ee laafa. Furmaanni Abdiilee aangoo irraa ari'u liyyuu poolisii diiguudha. Kana opidiyoo yoo ofii dandeesse godhuu qabdi turte. Waan nama gaddisiisu amma torbaan dabre kana keessa jilli Somaalotaa biyyoota alaatirraa naannoo Somaaliitirraa dhufanii achi finfinnee turanii qondaalli opidiyoo tokko illee nagarre dhaqanii sodaatan. Look opidiyoo. Wadala akka Abdiilee kana sossobuudhaan mo'achuu hin dandeessu. Dippiloomaasiin mo'achuu hin dandeessu. Nama akka isaa kana cabsuudhaan barbadeessuu qofaan kan bakkatti deebisuun sirreessuun. Kanaaf taayitaa harkaan qabdaniif heeraaf seera biyyattiitiin nama kana sakaaluu lugaamuu yoo dandeessan danda'a. Garuu uummanni Somaalee itti ka'ee jira halkanii guyyaa wajjin hojjannaa Abdiilee ni kuffisa. Guyyoonni inni aangoo irra turu lakkaayamaa jiran. He will be gone. Ni deema. Opidiyoon tole jechuu baattee Abdiileen uummata keenya ficiisa uummata isaallee fixaa dirree san keessatti wadda uummanni Oromoo bilisummaa ofiitiif qofa osoo hin ta'in nagaa bilisummaa ollaaf illee qabsa. Nuti bilisummaa arganne nuti nagaa arganne Somaaleen nagaa dhabdee nageenyi nuti argannu jiru ammallee kan argaa jirru qaba. Kanaaf ifii jecha dantaa saba keenyatiif jecha duula Abdiilee irratti ilmaan Somaalee godhaa jiran dhibbatti bira dhaabbannee deeggarra Abdiilee ni kuchi. Sanirra garuu osoo sanitti hin dhufin warri mootummaa federaalaa dhiibbaa gochuu danda'uudha qaban. Warri mootummaa naannoo Oromiyaa immoo of sobuu dhiisuu danda'uudha qaban. Dirqamni mootummaa tokko yoomiyyuu kan ta'u taate dirqamni isaa kan duraa nageenya lammiilee eegsisu. Safety and security of citizens. Daara baasuu miti nyaachisuu miti wal'aanuu miti.
dirqamni dura nageenya lammiilee eegsisu. Mootummaan nageenya lammiilee eegsisuu hin dandeenye itti gaafatamummaa isaa simtuu jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa milishoota daangaarraa kaasee poolisii daangaarraa kaasee daangaa duwwaa godhee komaandii poostiitu eegaa yaa'in komaandii poostiin jara hidhachiiftee uummata keenya fixxisaa jirti. Kanarratti hojjetamuu qaba. Dhimmi naannoo Affaaris bifuma kanaan achiin jarri wayyaanotaa dhiibaa akka jennee agarraa uummanni keenya jabaachuu qaba. Uummanni keenya daangaarra jiru hidhannoo isaa jabaafachuu qaba. Laal Oromoo nama booda harka tokko shimala jaba harka kaaniin dhallaanduu takkaahuu coqorsa qabattee deemuu danda'uudha qabdi. Ka nagaa barbaadu coqorsa itti kennan. Ka dubbii barbaadu shimala itti cabsu. Kanaaf keessatti uummanni keenya daangaarra jiru hidhachuu qaba. Uummanni keenya kan ala jirus kan biyya jirus jijjiirama Finfinnee jiru tan harka dhayaa harka lafa jalaatiin garuu uummata keenya hidhachiisuu qabna. Uummata keenya daangaa irra uummata keenya biyya jiru hidhachiisuu danda'uudha qabna. Wabii Opinion wabii nu ta'uu dandeettu mootummaa wabii nu ta'uu dandeettu wabiin uummata Oromoo qofa. Kanaaf uummanni Oromoo jabaachuu qaba. Uummata ollaa keenya wajjin wal loluu hin qabnu. Hamma danda'ame hundaan nagaa buusuudhaaf araara buusuudhaaf qabbana buusuudhaaf hojjechuu qabna. Kan didee ulee wayyaanee ta'ee nutti hidhafe immoo ulee san harkatti cabsuu fi harka isaa daaraa godhuudha barbaachisa. Kana uummanni keenya kanarratti dammaqee deemuu qaba. Gama miidiyaatiinis hojiin bal'aan hojjetamuu qaba kanarratti. Jawaar gaaffii keenya xumurreerra garuu yaada dura dubbatti irratti keessumaa tarii daawwattoonniif dhaggeeffattoota keenyattis gaaffii ta'uu ni mala sabateef Dr. Abiy Ahmed ministeera muummee biyyattii haaluma wal fakkaatuun immoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa jijjiirama adda addaa waan tokko agarsiisaa akka jiran namni kamiyyuu ragaa isaaniif ba'a garuu waa'ee obbo Lammaa Magarsaa irratti waan ati kaaste jira dubbii isaanii waliin wal qabsiiste obbo Lammaan nama jijjiirama fidanii fi krediitii argachuu qabani kan jedhu kaasteetta. Haa ta'u garuu obbo Lammaadhaaf OPDO adda baasnee ilaaluu ni dandeenya. Maaliif ati iddoo sanatti kanatti jettee OPDO Oromoon hin amanuu garuu Lammaan nama jijjiirama fidee kan jedhu kaasteetta. Adda baasnee ilaaluu dandeenya wanta kana. Idicha kana caalaa irra deemuun hin barbaachisu. Yeroo hedduu qushaashaa fi qucaaqquca itti barbaannu ta'uu hin qabu. Ergaan barbaachisaa dhimma kanarratti dabarseetiin jira. Lammaan ammas uummata keenya keessatti kabajaa qabaa gara fuuldurallee kabajaa qabaachuudha qabaa shoora guddaa taphate. Shoora uummanni beeku kan uummanni hin beeknes akkuma inni jedhu dhugatti qabsoo guddaa godhan. Kun waan haalamu miti qabsoo guddaa godhan. Bakka isaanii nama hedduu ture. Dhugaa jijjiirama kan fide hiree san kan isaan uume qabsoo Oromooti qabsoo qeerrooti. Garuu hiree itti uume kan keessatti akka ofiidiiwwan kaawwanii sodaatanii abbaa cahayyeetii oggolanii ofirra fincaanuu dhiisanii lubbuun gara feenaa cabtu jedhanii dura dhaabbatanii mormanii qabsoo guddaadha godhan. Kanaaf ani Lammaadhaaf kabajaa guddaan qaba. Warra wajjin jiruufis kabajaa guddaan qaba. Lammaa Abiyyi sama hojii hojjetaa jiruun waan gaggaarii hojjetaa jira. Ani akka Jawaar Mohammeditti akka nama tokkotti nama Oromoodhaa waa hojjetu paartii kamiyyuu keessa haa jiraatu nan dinqisiifadha nan kabaja jaalala Oromoof illee nan qaba. Ammas yoo taate haasaan nama aarsuleen gada Lammaan dubbate hojii inni waggoota lamaan darree hojjete kana hin sarrazu hin xiqqeessu hin haqu. Osoo waanuma fedheehuu ta'e kan ta'u taate galata guddaa Oromoo bira qaba. Hojiin inni hojjete jijjiiramni fide qabsoota bakka kanaan ga'u irratti shoora guddaa taphate. Nama kana xiqqeessuu hin qabnu. Qeeqa ni kenninaaf shaarf kan ta'e qeeqa ni kenninaaf akka dongora sanarraa deebi'u. Haa taatu garuu haasaa guyyaa tokkootiin hojii waggaa lamaa hojii ajaa'ibaa isaa fi warri isa wajjin jiran hojjechaa turanii haquu hin qabnu xiqqeessuu hin qabnu. Ofiidoo inni tokko maal kunillee waa hedduu intala yoo baay'ee hojjechaa turreedha. Yeroo ammaatitti uummanni kan deeggaraa jiru ofiidoo Lammaan itti urgeessisanidha. Caasan garagadii rakkoo akka inni qabu innuu beeka. Ammas yoo kan taate ofiidoon tuuni inni gara karaa ofiidoo duriitti deebi'u osoo hin taane ofiidoon maal haa ta'u karaa Lammaatitti as dhufuu danda'udha qabdi. Uummanni keenyas gama sooshaal miidiyaatiinis warra jirtani dhiibbaa guddaa jala jiran beekama isaan. Gama tokkoon fedhii uummataa dhiibbaa uummataa kana bakkaan gahuudhaaf halkanii guyyaa carraaquudha qaban. This is the most challenging time political transition baay'ee ulfaataadha. Gama kaaniin immoo warri wayyaanotaa jijjiiramni akka hin dhufne jala isaan sakaaluudhaaf yaalii godhaa jiran. Pressure guddaatu irra jira. Dhiibbaa guddaatu irra jira. Dhiibbaan kun isaan aarsuu fi yeroo tokko waan hin taane keessa seenuu waan oolu. Hunduu bar waan akkanaa keessa numa seenna. Kanaaf
ammas yoo ta'e uummanni Oromoo lammaa kabajuudha qaba dhaggeeffatuudha qaba yeroo inni waa balleesse immoo akka ilma ofiitti qunxuutachuudha qaba gorfachuudha qaba karaa deebisu namni kun nama uummata kanaaf gara fuuldurallee waa buusuu danda'u waan hanga ammaa hojjeteenu osoo amma boodallee waa takka hojjechuu baate osoo amma booda waa takka illee hojjechuu baate dhugatti waa waggoota lamaan dabre kana keessatti hojjeteeni kabajamuudha qaba. Kanaaf irra deddeebinee waan kana shukkumaa ooluun qabnu ajandaa kana bira haa dabarru innis manguddoo teenya dhiifama haa gaafatu gara fuulduraatis haasaa akkanarraa of haa qusatu walis kabajnee innis shoora isaa akka pirezidaantii Oromiyaatti haa hojjetu warri mormitootatillee akka alternative paartiitti of haa ijaaranii warra gama miidiyaa hin jirrus hojii miidiyaa haa hojjennu daangaa walii eegaa yeroo tokko tokko walitti bu'uun keenya oola hojjechaa wal cina hojjechaa waan deemnuuf walitti bu'uun keenya clash is inevitable yeroo walitti buunu san immoo akka lafee waliin cabsinetti of eeggachaa deemuu danda'udha. Maali Oromoon hin mammaayiti. Lafee arbaa waliin cabsan malee tokko qofatti cabsuu hin danda'amu. Kanaaf of eeggataa deemuudha barbaachisa. Kanuma irratti dubbachuu kanuma jechuu barbaadeeticha. Jawaar hedduu galatoomii dhumarratti ammoo keessattuu waa'ee daangaa Oromiyaa irratti lola gaggeeffamaa jiru wal qabatee akka waliigalatti biyyaaf alaatitti dhaamsi ati qabdu maali? Aino warri diasporaan keenya shoora guddaa taphate waggoota dabran kana keessatti garii nama gammadee shantallee taphachuutti jira. Qabsoon hin dhumne. Har'a qofa osoo hin ta'in boruuyyuu gaafa aangoon dhugaatu uummata keenya akkatti galte shoora diasporaa gargaaruu irratti keessatti biyya san rakkoon dinagdee guddaa waan jiruuf uummata keenya gargaaruu irratti shoora diasporaa cimuu danda'uu qaba. Keessattuu uummata daangaa kana ilaala uummata daangaa kana. Har'a hedduu goonni Oromoo kan mul'atu. Qabsoo Oromoo tan jiraachise bara 1960 70 80 keessa qabsoo Oromoo kan jiraachise qabsaa'ota kan jiraachise uummata keenya gammoojjii kana uummata keenya daangarraa kana wanni har'a gareen akka abdiilee ture taatee uummata kana irratti mataa raastuuf waan qabsoo kanarratti namni keessaa dhume nama keenya daangarraa kana waan humni isaa lola waggaa 50 kana keessatti irraa haphatee jaarsoon biyya mul'isa abbaa gadaati bara. Warri har'a isaan mataa itti raasanii daangaa isaa sarban kuni Haayila Sillaaseen nama irraa fixee darguun nama irraa fixee saba qabsoo Oromooti. Mallasaan nama irraa fixee humna isaa haphiseeti har'a alagaan itti deddeebitee isaan iraarsaa jirti. Nuu jecha haphatan nuu jecha miidhaman qabsoo tana asiin gahuudhaaf bakka har'a geenye har'a Oromoon qabsoon Oromoo har'a ofirra dabartee alagaa mana hidhaatii baasuutti jirti. Sadarkaa kanarra gahuudhaaf garuu uummanni keenya kan gammoojjii Booran daangarraa kaase hanga amma Harargee lixaatti jiru kuni aarsaaf wareegama guddaa kafala. Waan xiqqaa miti. Santu humna isaanii har'a laaffise. Kanaaf humna ta'uufii qabna. Maaliif idanurraa qaban uummanni biyya alaa jirrus uummanni jiddu galeessa jirus uummata daangarra jiru kanaaf idan haqa nurraa qaban. Gaafa nuti hin dammaqin gaafa nu biraan dukkanaa gaafa nu wata akka hin beekne sanitti uummata daangarraa kanatu ilmaan isaa qabsootti kenne qabsaa'ota bakka adda addaatitti dhaqan ofitti qabee wajjin du'ee wajjin beelee wajjin dheebotee asiin ga'e qabsoota isaantu asiin ga'e kanaaf qabsoota irraa haqa qabanii yeroo isaan miidhaman cal'isuu miti humna qabnu hundaan bira dhaabachuu qabna. Iddoo galatoomii Jawaar Ramadaanaa wajjinis dadhabbis irraa mul'ataa ulfaadhu yeroo kennu keetiif. Ayyee galtooma wala garraboota. Hayyee daawwattoota keenya qophiin yookaan odeeffannooleen oolmaa Oromiyaa guyyaarraaf jennee kanuma hagammaatti yeroo keessa fudhattanii daawwachuu keessaniif galatooma gama keenyaan galata argadhaa jechaa turtii gaarii.